dhala godhannaafiin anaan jibbe. Ani maqaan koo Arra'een jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Arsii Bahaa naannoo magaalaa Sallaatti. Yeroo ammaa kana immoo Saawud Arabiyaa biyya ormaa keessan jira. Haalli guddina kiyyaa baay'ee ulfaataadha. Haatii fi abbaan koo ani dhaladheen baatii lamatti walirraatii gargar bahanii. Seerris haati koo akkana guddistuuf haadha koo waliin akkan jiraadhu na kenne. Sababa kanaafis anaan harmeen kiyya gara Baalee Roobeetti maatii ishee bira ana fudhattee deemte. Baay'ees otoon turiin nama gara biraatti heerumtee anaan immoo akkoon koo na guddifatte. Hangan kutaa 5ffaa baradhutti akkoo kiyya biraan ture. Jireenyi garuu anaaf baay'ee ulfaattuudha. Waantan barbaade nyaachuus haa ta'u dhuguun naaf hin eeyyamamu. Uffanni haaraa ta'e illee anaaf jedhamee bitamee hin beeku. Uffata ijoollee firoottan koo isaan baasanii gatan yookiin immoo ta'uufii didetu anaaf daara ta'a. Abbaan kiyyas dhaladheen maqaa isaatti waamamuu koo malee faayidaa tokkoyyuu anaaf buusee hin beeku. Harmeen kiyya immoo ijoollee abbaa manaa koo guddisuutti qabamteetti. Otuun haala kanaan rakkadhee jiraachaa jiru yeroon kutaa 5ffaa baradhutti dargaggeessi naannoo kiyyaa tokko siin jaalladhaa na waliin bultii ijaarradhu jechuun na gaafate. Barumsa jaalladhus baradhee garuu galma ga'uu akka hin dandeenye waan hin beekuuf haala kanaan rakkadhee jiraachuu koorraa heerumeen rakkoo kiyya abbaa manaa koo irratti dagachuu qaba of jedheen hariiroo dargaggeessa kana waliin hin jalqabe. Baay'ees walitti siqnee miira jaalalaa gaarii keessa seennee booddees mana tokko kireeffannee waliin jiraachuu eegalle. Haalli jireenya keenyaa jalqaba irratti baay'ee gaarii waan na tureef anis gammachuun na waliin amma qabu irratti gammachuu biraa dabaluufiif jecha daa'ima gadameessa koo keessatti hin godhe. Innis akkuma nan yaade baay'ee natti gammadee hedduu na kunuunsuu fi waa'ee kootti baay'ee dhiphachuutti fufe. Rabbis na gargaaree ulfi kiyyas guddatee baatii 9f torbee 2 yeroo guutuu intalli dubartii mucaa kiyya naaf taate. Hangan jabaadhee sireerraa ka'uttis haati kiyya dhuftee baay'ee na gargaarti. Haa ta'utii garuu daa'ima godhadheen baatii 2-3 erga haati koo mana keenyaa deemtee booda abbaan manaan koo guutummaa guutuutti battalatti jijjiiramu jalqabe. Anaan aarsuuf haa ta'u amala isaa godhatee dhugaatii kan duraan hin dhugne haga machaa'utti dhugee gala. Gaafa galus baay'ee na arrabsa. Jechoota garaagaraas anatti dubbata. Hangan danda'u dhugaatiin isaa yeroo irraa galu ganama ka'een maal akka dubbachaa turee fi maal akka balleessaa ture yeroon isa gorsu irra keessaa dhiifama balleesseeraa jechuun dhiifama na gaafata. Abbaa mucaa kiyyaa waan na ta'eef dhiifama godheefiin jireenya keenya duraa gammachiisuuf haala gaariin toora qabsiisuuf wanta narraa eegamu hunduma nan baha. Haa ta'utii garuu ammas abbaan manaan koo buleema galgalasaa amalasaa gorseen ganama sagaggeessee galgalas deebisatee naaf dhufa. Har'a bor ni sirraa jedheen otoon eeguu bulees dhufuu ni jalqabe. Haa ta'utii garuu turtii booddee kan ani dhaga'u abbaan manaan koo yeroo ani ulfa ture haadha manaa gara biraallee dhoksee akka inni fuudhedha. Ergan dahee booda ishee bira bubbulee akka dhufu hiriyootuma isaarraa dhaga'uun jalqabe. Anis maaliif kana gootee jechuun yeroon isan gaafadhu yeroo jalqabaaf isan gaafadhu dhiifama na gaafatus booddee garuu maal si galchee yoo siin taane ati mataan kee ba'uu ni dandeessaa. Ani ilmoo dhiiraa waan hin ta'eef kabiraallee fuudhuu nan danda'a jechuun wanta jaalala ani jireenya koof qabu tuqu gadis na jalaa buusuu deebinaaf deebise. Na rukuchuu na dhaanuu fi manaa na ari'ee ollaa na bulchuun amala isaa itti aanu ta'e. Yeroo anaan manaa na ari'ee bakkee na bulchuu dubartii gara biraa mana kootti galchata. Sareema ana waliin ciise irratti nama gara biraa waliin deebisee ciisa. Anaafis xiinsammuu kiyyatti dhaga'amuu waan jalqabeef waa'een egeree daa'ima koo na yaaddessuu jalqabe. Mana keessa wanta nyaadhuu fi wanta dhuguu yeroon dhabu akkoo koo kadheen daa'ima kootti laattadheen gara biyya alaatti
imala koo raawwadhe. Har'a kunoo Rabbiif galanni haa ta'uutii rakkoo fi gubannaan ani kaleessa abbaa manaa koo waliin qabu na biran jirani. Daa'ima koos haala gaariin guddifachaan jira. Lafas bitadhee manas irratti ijaarradheera. Ergan gara biyya hambaatti malee waggaa tokko booda abbaan manaan koo walitti haa deebinuu si balleesseera, yoo walitti deebine jaalala duraa siif hin qabaadhaa jedhee na kadhachaa jira. Eeguma ani isa biraa deemeeyyuu haadha manaa narratti fuudhees haadha manaa ergan ani deemee fuudhees lamaan isaaniiyyuu hiikuusaa dhaga'eera. Si'a sadaffaaf ana waliin jiraachuu barbaada. Ani garaa kootii keessa kootii isa jibbeera. Haa ta'utii garuu abbaa ilmoo koo waan na ta'eef ilmoo koof qofa jedheen itti deebi'uu yaada jedhu nan qaba. Mee tarii obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan murtee kiyya irratti hundooftanii yaada keessan akkanaaf qoddaniitiif kabajaan isinin gaafadha. Ana obboleettii keessan Arra'ee biyya hambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa xalayaa obboleettiin keenyi Arra'ee biyya hambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 mee obboleettii keenyaatiin maal jettu? Seenaa ishee akkuma armaan dura dhageessanitti sababa daa'ima kootiif jecha abbaa manaa koo hamaa gara jabeessa anarratti dabalee haadha manaa lama fuudhee hiikee itti deebi'uuf jechaan jira nun jechaa jirti. Yaanni itti deebi'uu ishee kun sirrii akka hin taane hunduma keenyaafuu ifadha. Tarii abbaan manaa ishee yeroo ammaa kanatti biyya hambaa deemuu ishee jaallatee itti deebi'uuf wanta qabdu immoo erga irraa nyaatee irraatii gargar ba'uuf kan karoorfate ta'uu ni danda'a. Tarii immoo dhuguma jaalalas qabaatee ni ta'a. Meesin yaanni keessan gara kamii? Itti deebitee jireenya ishee kaleessaa itti hafuuftu moo addaan baatee daa'ima ishee abbummaadhaaf Rabbitti kennitee haa guddattuu fi ofii immoo jireenya gara biraa haa barbaaddattu jettu? Yaada keessan obboleettii keenyaaf qoodaa jechaa qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa akkanumallee namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin galgalaa hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.